naannoo Amaaraatti lolli hidhattootaa fi raayyaa ittisa hammaachuun jiraattonni himan. Hidhattoonni faannoo aanaa Arxumaa Furseetti namoota 16 ajjeesan dhaga'uuti. Itoophiyaan wal dhabdee daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay firiidamii furuuf bal'inaan. Naannoo Amaaraa godinoota garaagaraa keessatti lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamu guyyoota muraasa darban keessaa hammaachuun jiraattonni himan. Keessumaa godinaalee Gojjam Bahaa, Gojjam Lixaa, Shawaa Kaabaa fi godinaalee Gondar lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuun himu jiraattonni. Jiraattonni naannichaa nageenya isaaniif maqaan isaanii akka hin eeramne kan jedhanitti torbee darbe keessa lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti lolli cimaan deeme. Jiraataan godina Gojjam Bahaa aanaa Qaarii kan ta'anii fi maqaan isaanii guutuun akka hin dhahamne kan gaafatan obbo Ababaan jedhaman waraanni mootummaa aanicha to'achuuf guyyoota 4 dura waraana banuun lolli cimaan deemaa jiraachuu himan. Raayyaan ittisa meeshaalee gurguddaa dhukaasuurraa kan ka'e manneen jiraattotaa fi dhaabbilee garaagaraa miidhaan gahuun himan. Lola kanarraa kan ka'e jiraattonni rakkataniiru jedhan. Raayyaan ittisa ji'a waxabajii keessa lola hidhattoota faannoo wajjin gaggeessu aanaa Qaariitti gadhiisee bahuu kan himan. Jiraataan biraa akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan boodarraa waraanni mootummaa deebisee to'achuuf yaalii gochaa turuu fi diroonii fi meeshaalee gurguddaa fayyadamuun namoonni hedduun miidhamuu dubbatan. Hidhattoonni faannoo aanaa Arxumaa Furseetti namoota 16 ajjeesan dhaga'uuti. Haalilaa hidhattoonni filxaaleeyyii naannoo Amaaraa godina aadaa saba Oromoo aanaa Arxumaa Furseetti bananiin yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefaman. Bulchaan aanichaa obbo Umar Muhammad BBCtti akka himetti haalilaa dilbata darbe onkoloolessa 25 raawwatameen namoonni ajjeefamuu mirkaneessaniiru. Hidhattoonni isaan filxaaleeyyii Amaaraa jedhan kanneen qotee bulaa aanaa Arxumaa Furseetti waraana banuun miidhaan qaqqabus himaniiru. Walitti bu'iinsi humna finxaaleeyyii fi uummata keenya gidduutti uumamee ture. Rakkoo uume kana immoo raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenee amma nageenya buusee jira jedhan obbo Umar. Haala amma naannichaatti ibsan eenyummaa qaamolee haalillaa banan kana kan gaafanne bulchaan aanichaa kun finxaaleeyyii Amaaraa kan sirna mootummaatiin wal falmanidha. Qotee bulaa Amaaraa osoo hin ta'in finxaaleeyyii Amaaraati jechuun ibsan. Raayyaan ittisa biyyaa dafee gidduu seenuu lola seera dhaabuu kan himan bulchaan aanaa Arxumaa Fursee obbo Umar Muhammad wanti to'annoon ala ta'e akka hin jirres himaniiru. Yaaliin BBC dhimma kana irratti yaada hooggansaa godinichaa akkasumas kan mootummaa naannoo Oromiyaa argachuuf taasise hin milkoofne. Walitti bu'iinsawaa fi rakkooleen nageenya biroo yeroo aanaalee godinoota naannoo Amaaraa lamaan godina aadaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti uumamuun miidhaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti qaqqabuuf sababa ta'aa turuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan wal dhabdee daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay riifardamii furuuf. Wal dhabdee naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti uumameen riifardamiin akka furamu mootummaan beeksiseera. Bu'uura heera mootummaatiin riifardamiin gaggeeffamuuf karoorfameera jedhe biiroon kominikeeshinii mootummaa ibsa wiixata baase. Riifardamichi yoom akka gaggeeffamu garuu hin ibsine. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa ce'umsa yeroof naannicha hoogganu riifardamiin gaggeessuudhaaf aangoo fi bu'uura heera hin qabu jedhan. Heerri mootummaa dhuunfaa naannicha amma mana maree bakka isaa bu'uu isaaf dubbatuun hin qabu. Anasoon hangam fedhe beekamtii qabaadheeyyuu riifardamii gaggeessuudhaaf aangoo isaa hin qabu jedhan obbo Geetaachoon. Gaaffii fi deebii afaan Ingiliziitii fi naannicha irratti kennaniin obbo Geetaachoon riifardamiin akka gaggeeffamu itti walii galanis haldureewwan kana kan namoota sababa walitti bu'iinsaaf ture qeerraa buqqaan bakkatti deebisuun barbaachisaadha jedhan. Akka obbo Geetaachoon jedhanitti wanti lafarra jiru dursaa fi riifardamii gaggeessuuf kan hayyamamu ta'uu qaba. Warri lafa falmisiisoo ta'an kanarraa buqqaan deebi'anii uummanni Tigraay fi bakka sana jiraatan amantaa kan irratti qabaatan ta'uu barbaachisaa jedhan. Pirezidaantiin Geetaachoon waliigaltee nagaa waggaa tokko booda mallatteeffame madaaluun ibsa wiixata darbe kenname irratti mootummaan buqqaatonni akka qe'eetti deebi'anii fi waraanni federaalaa itti gaafatamummaa nageenya naannichaa akka fudhatu ibseera.